السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالشمع هالكفونة جرتو أكما سنتين فيديو كنا شير قولي والبرانجايا جروبي أددا كيسا فجأسا لما جبات قرى هندو بچو ديما يروغ بابا في هالشمع هالكفونة أكم جرتان جرتو فردفتون نكية وإرا هندو بچو فلا waa'ee bifamtoota haaraa bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara kana eebbifaman irratti hundaa'uudhaan qabxiilee jajjaboo wahiitiin dubbachuu barbaada. San dura garuu viidiyoon kun akka eebbifamtoota haaraa bara kanaa bara 2013 bira naaf gayuu karaa adda addaatiin qoonni isin qabdan guddaa waan ta'eef biraan gayuu hin dagatina. San dura osoo gara mata duree kiyyatti hin seenneen duratti yaada gabaabaa waa'ee baqattoota Oromoo ilmaan Oromoo biyya Yemen keessatti akka malee dhumaatiin hamtuun irra geesseef gaddi keenya dachaadhaa irra deebuudhaan maatii firoota isaanii warra achitti dhume hunda Rabbi haa sabbarsiisu. Iimaan Rabbiin isaan haa faayu. فيديو قناة شير قرأ وبليان كينيا يمن كيستي رومانيف وبليان كينيا كان أول شيء أبني اللي كأول شيء أرجتني اللي هندو ميساني ربين جنة الفردوس يناقنا نيسو ماتي ساني فروتي ساني كبيا ددا جرانيف بكا جرانيت إيمان ربي أكنوف ergaji'een boodatti gara haasoo kiyya ijoon deemuuf ittiin gaggabaabsee darba wanni irraa dubbachuu deemu barattoota Oromoo bara 2013 eebbifaman kan silaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa eebbifamuu qaban fi akkasuma wal eeganii eebbifaman hundumaafuu bara kana warra eebbifame jechuudha. Dhaamsa gaggabaabaa Oromummaatiin qaba kan namni hundi dhaga'uu qabu kan qabxiilee jabdu as keessatti dubbachuuf deema. Viidiyoon kun akka isaan bira gabaabtiin qabaa. San dura osoo naasoo keenya jalqabneen duratti isaan hundaa warra ifaajii bara dheeraa waggoota hedduu waggoota dheeraa naanna'uudhaan barnumsa isaanii ifaajii hedduu dabarsuudhaan guyyaa eebbaa kanaan isaan ga'eef bagattiin geessan baga geessan baga gammaddan guyyaan kun guyyaan gammachuu keessanii guyyaa gammachuu keessanii qofa osoo hin ta'in guyyaa gammachuu keenya Oromoo hundaati. Oromoon bakka hedduutti barnoota dhabuudhaan cabee wallaalaan cabne nuti erga zamana boodaa kana barattoonni hedduun yuunivarsiitii keessa galuudhaan Oromoon gartee sadarkaa baruu qofa osoo hin ta'in sadarkaa barsiisuu irra geesse kun injifannoo guddaadha. Barattoota eebbifachiisuun injifannoo guddaadha. Baga gammannee isinilleen warri sadarkaa kanarra geessan baga gammaddan maatiin teessan ka hawwiin guyyaa eebba keessanii eegaa turtee baga gammadan jechuun barbaada. Itti aansuudhaan dhaamsi jabaan irra barattoota eebbifamtoota haaraa kanaaf qabu ani maali? Sadarkaa duraatti barattoonni kaayyoo barateef qaba. Barataan tokko kaayyoo barateef qaba. Barataan kan barateef lammii isaatiif, biyya isaatiif, hawaasa isaatiif barate. Barataan paartii siyaasaatiif baratu tokkolleen hin jiru.
Gaafa barattoonni kun takka jedhanii mana barumsaa jalqaban paartiin siyaasaa barattoota kana gara barumsatti dhiibdeen jirtu. Barattoonni mootummaa fi uummataaf baratan malee paartiif hin baranne. Sirna dimookiraasii keessatti mootummaa jechuun hawaasa. Mootummaa jechuun uummata. Uummataaf baratan. Lammiif baratan, biyyaaf baratan malee paartii siyaasaatiif namni barate tokkollee hin jiru. Kanarratti waliif galla. Erga akkas ta'ee barattoota amma eebbifamaniif dhimmi guddaan isaan harkaa qabu dhimma jaba. Dhimma jabaatu isaan qabu. Amaanaa biyyattii itti kennatee torkaa isaan qabu. Gammachuun eebbifamuun isaanii gammachuu haa ta'u malee bara daddaaqaa kana keessa eebbifamuun isaaniif gadda ta'uu danda'a. Akka yaada kiyyatti. Maaliif jennaan bara paartiin bilisiginnaadhaa itti rarreeyxee qarree gubbaa jirtu. Sababa filannootii wajjin wal qabsiisee bara paartiin bilisiginnaadhaa ifiifuu yaaddoo guddaa gubbaa jirtu. Bara uummanni paartii tana duraan jaalachaa ture. Uummanni paartii tana duraan jaalachaa ture paartii tana jala harkatti sassaabbachaa jiru. Sababa garaagaraatiin bara san keessa barattoonni keenya eebbifamanii jechuudha. Kanaaf paartii rarreeyxee jirtu tuni barattoota amma eebbifaman kanaaf carraa hojii uumuu ni qabdi. Barattoonni Oromoo garuu wanni guddaan isaan harkaa qabu. Wanni guddaan isaan irra jiru. Amaanaan guddaan isaan irra jiru maali? Akkumaan jalqaba irratti kaase barattoonni kan paartiitii miti jeetiin jira. Barattoonni kan hawaasaaf baratan. Sadarkaa duratti biyya jijjiiruuf baratan. Hawaasaaf baratan gartee namni dura firra darbee maatii keessaa dhalate isa barsiifte jijjiira. Mataa isaati jijjiira. Jalqaba mataa isaa jijjiira. Maatii isaa jijjiira. Lammii isaa jijjiira. Saba isaa jijjiira. Biyya isaa jijjiira. Paartii jijjiiruudhaaf yookaan paartiidhaaf barataan qabsaa'ee baratu jiruu isaa guutuu wareegeen jiru. Kana waliif galla. Saniif yeroo kana jiru bakka kanatti namni mufachuu danda'a ta'a. Dhugaan jirtu. Ani kan hin jechaa jiru hubatamuu qabu malee irra deebimee barataan amma eebbifame hojii mootummaa keessa hin galin jechuu kiyyaa miti. Barataan hojii mootummaa keessa galuu danda'a. Hojii mootummaa keessa galus qaba. Ifaajjiin isaa tabara dheeraa itti laffa'aa ture. Haati qoraan cabsitee isa barsiisaa turte. Lammiin hawwiin guyyaa kana eegaa ture. Akka bu'aa tokko argatuuf inni mataansaa haadhaa fi abbaansaa akka bu'aa tokko argatuuf hojii takka keessa galee if jijjiiree maatii jijjiiree biyya jijjiiruudha qaba. Wanni guddaan eeggamu gaafa kaleessa paartiin TPLF biyya tana bulchaa turtes barataadha. Gaafsanis warri baratee lammiidhaaf hojjechaa ture numa jira. Arras warri baratee lammiif hojjechaa jiru numa jira. Dursi kan kennamuufii qabu paartiif osoo hin ta'in hawaasa keessa dhalateefaa hojjetu. Bar jijjiiramni bilisiginnaan baantu badhaadhinni bilisiginnaan baantu yoo afaaniin ta'uu baate yoo lubbuu namatti taphachuun ta'uu baate yoo dhugaadhaan uummata keenya kan misoomsu taate dhibbaa dhibbarra deeggaramti nuti. Erga akkas ta'e barattoonni amma eebbifamuuf deeman biyya mana gubate abbaatu cita jedhu. Mana gubate abbaatti cita. Okkotee beelallee abbaa jala tuqata. Saniif wanni nurraa eeggamu, wanni barattoota keenya kan eebbifamurraa eeggamu dursa lammii isaaniitiif dursa kennuudha. Lammii isaaniitiif hojjechuudha. Shira lammii isaanii irra dalaguu dhabuudha. Paartiin yoo kutte ati buruus bakka santis taa'ee hojjeta. Paartiin biraa dhuftus paartii sana wajjin hin kuttu ati. Paartiin ifumaaf kutti malee ati buruus lammii teessumaa tajaajila.
بروس لمي تسمع برس سماتو جيجيرما أما بربادة ممكن سماتو تركان فتشيس يسأل بارتين برا الدبر سما أورموسته كافاوسته بارت ما في ده تبيان بلشة جت كرتة فولدرا يادم تهندافو نمني برا خلفه بكسان تاي لمي جيجيرون جلسوما فكنياف هجتوني خليس جاهتي بيلف ترون أرى بيسان حواس إنسان ما بتجرا يروح تكو أنغو إنسانت يوهاهو هوجي إنساني كيسا جرودان شورا كيسو فكاتو دندا أتا أحمد خليسات أرس بروس كلمني تجاجل بارتين في الرفتوس سمت هايجون كناف لمي براتوتا كينيا خبجمتوتا أمتا عمري تيسن غوتو وغا يوتكاتي وغا ودشني هنگا وغا خد تربا اتلفاتني اتددبدني كان جرو تيسن غوتو إفاجن دبتر الرابدني كان قادرا بلتني ركتني بيلويتني ديبوتني هل كانت دو قادرا بلتني سدركاتن الرقيسن لمي كيسني فجردا أنا سنتنم تري بالسجنة رئيسون كيسن مسوما لمي تينيا انتر كان فجي سجيتي يا دربا بالسجنة تكان فجي بالسجنة رفض بچون رابطة بارتي تكافض بچون أكو مجرد هاتو كان سن هججو في قبل لمي تيزنيف كليس غافات بيرو تل بارتي سوجين بيرو تنجرتو كليس غافات ديبوت بارتي سوجين ديبوت تنجرتو كليس غافات قوانا دان سموته افتدب سيفتو بارتي سوجين سموته ددب سيف تنجرتو كان سيوجين قران جبسته بارتي مت تن قران جبسته سيبر سيفته بارتي مت تنباديا فقول رابشان سي ورابدي سيبر سيفته بارتي مت بارتين ندفتي ندبرت موتمان يخانو حواسني لمين تكيسا دلته هندفو هندبرو هنگا الدنيا جرتو دلوني والبكبوات مديما سينا بدو أرى هجت بروس الوت الفوف سينان بدون سندبرتيت متخايمتي يجو أنا وليف قال فيديو خنا شير قد أولينجا وليف كودا لمن وان قدو اسن الرأيت هذه تيسن تخلي أبجو ويا خنا إيجا ترتي وان قدو اسن الرأيت فدي بارتي تركان فتشيسو منت قايون كيسان قايون سنبرتنف بارتي تركان فتشيسو منت فدي حواسة تركان فتشيسو كجمني هم برباچسو شري هم برباچسو ملاملتما دلغون هم برباچسو يونا ملمي فوجتو تاتن بارتي فوجتشو على لمي فوجدا دمين أمد رد بچاجرهون دم بارتي دم برتوتا هارا فامت هوغنتو صدركا اولانو صونتين هوغنتوني صدركا غدي صدركالي آنال إرى hojjettoonni mootummaa kan sabaaf hojjetan shira paartiin badhaadhina intarneetii badhaadhina televiziyoona gubbaa qofa irratti silaa xiyyeeffachuu baanne gaariidha. Kana keessatti shoorri gartee barattoonni Oromoo har'a eebbifaman qaban shoora guddaadha. shoorri barattoonni Oromoo har'a eebbifaman shoora guddaa. Barattoonni har'aan tana baratan kun ibidda hamaa wayyaanee keessa taa'anii umurii isaanii guutuu hidhamaa ajjeefamaa hambaa barattoota kalee dhumaniiti. Barattoonni kaleessa wajjin barachaa turtan hedduun isaanii har'a eessa jiran. Hambaa barattoota wayyaaneen kaleessa arraabdeeti. Hambaa barattoota kaleessa
wayyaaneen biyyarraa baafteeti. Hambaa barattoota kaleessa diinni fixaa tureeti. Hambaa habalee citteeti. Barattoonni haaraan har'a eebbifamtan. Yaa barattoota haaraa eebbifamtan. Yaa lammii tiyya. Dhimmi Oromummaa isinitti haa dhagayamu dhimma paartii dura. Ati kan hojjetteef, kan baratteef, kan hojjechuufii qabdu, kan barachuufii qabdu, kan baratteef hojjechuufii qabdu lammii teeti. Ammallee irra deddeebiitu wanti bada. Lammii teetiif baratte, jijjiirama biyyattii teetiif baratte, paartiin qarree gubbaa geessee jirti. Shakkii takka illee hin qabdu. Bilisiginnaan qarree gubbaa jirti, daddaaquutti jirti. Bilisiginnaan jiguuf deemti. Harka keessaniin ibidda qabattee bilisiginnaan akkam baane. Bilisiginnaan harka keetiin ibidda qabattee akkam baane. Lammiin waan guutuu sirraa eegde. Maqaan keessan faalamin. Oromoon mataan du'u manna. Maqaan badu wayyaa, mataan badu wayyaa jedhamu. Maqaan sin badin. Maqaan keessan faalamin. Bakka lammiin irraa si eegdu mul'atu. Fagoof dhalattee dhihoo mul'atin. Waan guddaaf barattee waan xiqqaan hojjetin. Yeroon akkana jiru yaadni kiyya isinii fudhatamu fi isiniif liqimsamuu dhabuu danda'a. Maaliif jennaan namni kun ni maraata. Waan itti maraatutu wal dhaba jedhama. Tarii kaayyoon ta'e kaayyoo bilisiginnaatti amantee taate kaayyoo sabaatti hin amanne jechuudhaati. Bakka feete hojjedhu. Sektara feeterra hojjedhu. Sadarkaa silaa hojjechuu qabdu hunda kanuma feeterra hojjedhu. Wanni sirraa eegamus dantaan sabaa, dantaan lammii dursi kennamuu sirraa eegamu. Siyaasa osoo hin tahin fedhii hawaasaati kun. Fedhiin hawaasaa kan guutamuun hattuu hawaasa keessaa baasuudhaan. Yoo ati kaarra eebbifamee arra yuunivarsiitii irraa hawaasaa hojjechuudhaaf gabbahe kun hattuu hawaasa keessa arrallee jirtuuf dibbeetumte. Hattuu hawaasa nyaattee hawaasa zulmii kaleessa deemaa turteef arrallee ati kadibbeetum yoo taate. Filannoo sobaatan namni kophaa dorgomee fi mo'achuuf deemuuf kadibbeetum yoo taate. Gaafii kaleessa ati akka hawaasaatti fi matuma keetiifuu gaafachaa turteef deebisaa kan hin kenne osoo gaafiin kaleessa atu akka Oromoo tokkotti akka barataa Oromoo tokkotti gaafachaa turte kan hin deebi'i yoo taate. Osoo akkas gaafii sun akkas jirtu akkamitti bilisiginnaa yookaan paartii reexee qarree gubbaa jirtu jiguuf deemtu harka dhoyita. Hamileetamiin harka dhoyitaaf. Kaleessa sabaaf lammiif qabsooytee lammiif barattee lammiif dubbachaa turte. Ibidda hamaa wayyaanee san jala tarkaanfattee arra geessee bara 2013 eebbifamte. Gaafiin kaleessa gaafachaa turte. Gaafii nageenyaati. Gaafiin kaleessa gaafachaa turte gaafii misoomaati. Gaafiin kaleessa gaafachaa turte gaafii dhimma gartee jiraachuuti. Gaafii mirga namummaati. Gaafii mirga diimokiraasiiti. Gaafiileen sun hundinuu osoo hin deebifamin miira biraa keessa gallee jirraarra. Baay'ee naqaan faccisa yeroo takka takkaan. Yeroo barattoonni kaleessa wajjin sabboonummaarra turre gaafilee waliin gaafachaa turre saniif osoo hin deebiin takka hin kennamin gaafii kaleessa waliin gaafachaa turreef osoo hin deebiin takka hin laatamin duuti haamurra dhaabbannu jennee kaleessa waliin gaafachaa turreef osoo duutiin duraan dhaabbatin haati barataa barsiifattee barataa isaa osoo firii isaan argin barataan isaa hidhaa jiru
gaafiin barataa isii barsiifattee ilmi kiyya guyyaaf tokko na fayyada jettee eeydu osoo du'ee dhiinisaa dhiiga saree ta'ee jiru. Haati barataa haati hiyyeessaa irraa dhumaatiin haa dhaabbattu. Barattoonni Oromoo duutii irraa haa dhaabbattu. Jee barataan kaleessa gaafataa ture. Arra bilisiginnaan haaluma gabaabaa tokkoon haaluma salphaa tokkoon akkuma inni eegin akkuma inni yaadin tokkotti siyaasa miiraan guutame keessa barattoota galchite jechuudha. Baay'een gadda. Barattoonni haaraan kun maaliif eebbifamanii jechuu kiyyaa miti. Ka eebbifame maaliif hojiitti galaa jechuu kiyyaa miti. Akkas yoon jedhu gongoraan ana. Ka eebbifamte ka barattee eebbifamte sadarkaa irraa gubbaa geesseef lammiidhaafin sin jechaa jira. Gaafiin kaleessa ati akka barataa tokkotti gaafattaa turte lammii tiyyarraa duuti haa dhaabbattuu jettee gaafachaa turte. Hin deebine. Hamileetamiin diina kaleessa wanta kan isinitti himaa. Kan mormii hin qabne kan namni hundinuu wal amanu. Kan namni hundinuu wal amanu. Kan namni hundinuu mormii hin qabne kan namni hundinuu shakkii hin qabne waan tokkotu jira. Inni suni maali? Bilisiginnaan abbaan isii guddaan TPLF OPDO'n arraas kaleessa nuu jirti bakkuma tana jirti. Yoo fakkeenya OPDO kaleetiif irraa fudhachuu baatte sammuu teetitti fayyadamaa hin jirtu sammuu teeti sana namaatutti fayyadamaa jira jechuudha. Sammuu teetiif fayyadamaa hin jirtu sammuu ta'e bilaash baattee deemtaa bilaash baattee amata waggaa meeqa itti fayyadamtee eebbifamtee ni jechuudha. Akkuma kaleessa rakkattee baratte akkuma kaleessa rakkoo hedduu dhandhamtee arra geesse sagal agabuu bultee kurnaffaa agabuu buluu hin dadhabduu sagal agabdee miti. Sagal agabdee takkaa siifaaf takkitti siifaafte tana agabuu buluu hin dadhabin. Osuma shakkii takka illee hin qabne bilisiginnaan ni jiidi. Bilisiginnaa dhaadheessuu dura bilisiginnaa keessa galee hattuu bilisiginnaa dhaaba bilisiginnaa kana dahattee lammii teenya misooma kutte. Hattuu maqaa bilisiginnaatiin hojii seentee lammii teenyaaf bakka biratti misooma hojjettu uummata keenya saamaa uummanni keenya irra sadarkaa gaddisiisaa gubbaa jira. Sadarkaa namni biyya keessatti hojii uummatee hojjechuu dadhabee biyya ifirraa baqatee biyya namaatti daaraa ta'u jiru keessa jira. Sadarkaa san keessatti uummata ifiifuu mana tokko takka dhabaaf keessaa baatee tokko qabeenyaaf seena jedhu. Dhageessee mana intalti takka dhabaaf keessaa baate takka qabeenyaaf seenta jedhu. Barattoonni Oromoo warri biyya irraa bahe warri arraan tana yamanii murruqtee kun irra guddaan barattoota akka keessanii ka isin biraa siyaasnii fi miskiinummaa fi hiyyummaan biyyaa baafteetu yamanii murruqte. Kanaaf kaniin irra deebi'e isin hambaa nama dhumeetii isin jiruuf barattoonni eebbifamtan kun. Isin barattoonni eebbifamtanii sadarkaa ammarra jirtan kun hambaa nama dhumeeti. Hambaa lafee dhiiga ilmaan Oromooti. Carraatu arraan isin eegee guyyaa arra eedan kana gubbarra jirtan. Hijaa hamtuu diiniin dura dalagaa tureef deebisaa hojiidhaan mul'isaa. Sadarkaa kanatti kan isin irraa eegamu tarsiimoodhaan masakamtanii lammii teessan roorroo galtoota keessaa baasu. Gaafa namni tokko seektara irratti ramadame san hannaaf irra taa'u. Seektara irratti ramadame san sadarkaa namni hannaaf irra taa'u. Hanna isaa saaxila. Malaamaltummaa lammii irratti hojjetamaa jirtu saaxila. Yakkamaan akka seeraaf dhihaatu taasisa.
kaleessa hogaa hobartan hidhaan sodaanne arrallee hidha sodaannaa haa angurraa buufamnaa haa hojiirraa ari'amna jettanii dhiiga ilmaan Oromoo gafuu ilmaan Oromoo keessan galina. Arbi Oromoon akka jettu arbi kabiyyataa muka baala nyaataa kabiyyaa deemu muka hidda nyaata jedhan. Arbi biyyarraa deemu hidda muka nyaata. Akka muunis hin jibu kabiyya san jiraatu garuu baala nyaata. Isin arba baala nyaatu haa malee arba hidda nyaatu hin ta'ina. Irra guddaan waraabessi silaa karma duubaan dhufuutu irra guddaadha waan laalee garuu. Waraabessi karma duubaan dhufuutu irra guddaa. Sigirdee Oromoon duraa miimaayitee fixxee hooggantoonni sadarkaa aanaalee fi sadarkaalee adda addaa seektaroota sadarkaa gadii gubbaa jirtan kan isinirraa eegamu tarsiimoo masakamtanii lammii teessaniif hojjechuu. Kaleessatiif mee fakkeenyaaf ati kaleessa bulchaa aanaa turte. Ati kaleessa hoogganaa waajjira misooma qonnaa turte. Ati kaleessa barsiisaa turte. Ati kaleessa hoogganaa waajjira barnootaa turte. Ati kaleessa hojjetaa waajjira fayyaa turte. Gaafa TPLF arrallee sumaa fi fakkaataa keetii bakka san hojjeta. Paartiin kaleessa kutte. Paartiin arra jirtus ni jirti. Paartii dhufuufillee lammii teetiif sumaa hojjeta. Gaarii lammii teetiif hojjette tolli ati lammii keetiif dalayde barabaraan seenaa taatee daawwitii taatee bakka saniisiif ifti. Shirri hamaan ati dalayde paartiin feete haa dhuftee biyya san qabattu. Shirri hamaan ati dalayde qalama gurraachaan barreeffamee seenaa keessa siif kaayama. Dhaloonni dhufaa dabiraan achirraa seenaa ta'e qaraa jechuudha. Kanaaf jijjiirama wanni jedhamu hin jiru yeroo ammaa. Jijjiirama misoomaa osoo hin ta'in jijjiirama mootummaa keessa jirra. Mootummaan kufee mootummaan biraa biyya qabachuu keessa jirra. Jijjiiramni misoomaa jiru. Yeroo tokko ni gaddaan yeroo namni kaleessa beekaa ture. Namni kaleessa hayyuu ture. Namni kaleessa gaafii biyyaa, gaafii sabaa, gaafii mirgaa, gaafii lafee waliin gaafachaa turre arraan tana waan xiqqoo takkaan sobameetuma akkanumatti ol bahee saalfii takkaan malee hawaasaaf falmuu dura mirga hawaasaa dursee mirga paartiitiif hoggaa muruun baay'ee na qaanfachiisa. Warra biyya biraa irraa galaniis tahee warra biyya keessa waliin turrees tahee warra kaleessa wajjin ibidda hamaa tarkaanfannee ture. Hoggaa gaafatte akkamsiin jedhanii kun warra jijjiirama hawaasatti hin amannee, kun warra guddina biyyattiitti hin amannee, kun shoora keessoota, kun baandaadha, kun hattuudha, kun maarri siin jedhan maqaa adda sitti moggaasu. Dhugaa sitti himu mootummaa Itoophiyaa durirraa kaasee hanga har'aatti warra sihirii dalaguutu bulcha. Warra sihirii dalaguutu bulchaan siin jedhe. Kaleessa mallas gaafa biyya tana bulchu itti gaafatama amantiitu isa jala jira. Raaga gara fuula duraa mootummaan maal akka ta'uu deemtu warra amantiitu isaaniif hima. Warra amantiitu isaaniif hima. Ni raaganii jechuudha. Raaga sallaaleeti mootummaan tun ni qofti fuuldura itti fuftii ni beeku mootummaan biyya bulchu. Mootummaan Itoophiyaa kan biyya bulchu ni beeku. Bilisiginnaan kofuuf teessi moodaburuuf teessi kaleessa biyya sana bulchaa ture. Gartee abbootii amantii isaan duubaan jira waan ta'eef muuxannoo isaan irraa dhaalaniin kunillee nama qaba waan akkasii. Namni amantii tokko maqaa dha'uun barbaachisa ummatti. Maaliif jennaan amantii arrabsuuf hin deeman. Amantiin siirii hojjedhaa jettu hin jirtu.
maqaa amantii dahatanii warra sihirii dalaganiitu hooggantoota mootummaa Itoophiyaa ka dabrees ka arrillee duubaan jira ni beeka mootummaan kun. Saniif wanni guddaan bakka tanatti jiru maali? Kuni tapha siyaasaati. Tapha siyaasaa ka itti yaadamee dalagamu. Ati garuu tapha siyaasaa kana keessatti if ilaalaan jirtu si'an argu jira. Miira san keessaa bahuu nurra jira jechuudha. Kaleessa barattoonni Oromoodha sadarkaa garaagaraatti sadarkaa gadiirraa hanga sadarkaa yuunivarsiitii Oromummaa isaaniitiif ajjeefamaa, Oromummaa isaaniitiif tumamaa, Oromummaa isaaniitiif ari'amaa maqaan adda addaatti moggaafamee turame. Arra kaleessa dheengaddamee fakkeenyaaf haa fudhannu Maamad Eegisoo Jimmaa irratti gaafa yuunivarsiitii Jimmaa irratti gaafa eebbifamu maal balleessee jedhame? Maal balleessee jedhame? Haqni firii Johor Mahamad firii Baqqalaa Garbaa Justice for Hacaaluu Hundeessaa jedhe Maamraan jenne. Dhiigni Hacaaluu Hundeessaa haqni Hacaaluu Hundeessaa haa bahu. Baqqalaa Garbaatii fi Johor Mahamad hidhaa haa hiikamanii. Guyyaa gammachuu jedhee osoo hooggantoonni keenya mana hidhaa jiranii gammachuu sobaa hin gammaduu jedhe. Hayyee ammas akkaan si gaafadha. Jijjiirama sobaanii jijjiiramtaa. Badhaadhina sobaanii badhaataa. Mee badhaadhina inni kami? Badhaadhina kami? Mee badhaadhina isiira? Nama ajjeesaa badhaadhina kamtu jira? Barattoota Oromoo eebbifamtoota haaraa bara kanaa. Namni biyya gallakkisee deemu daddaaqaan qarree gubbaa jiru ha guyyaa lakkaawwachaa jiru. Ka humna kamiiniin jigaa jee qaaraa jee guyyaa isa lakkaawwachaa jiru harka keetiin ibiddan qabatin. Maqaa isaa faalamaa sirratti hambiseen dabrin. Itti yaadi. Hanga barattoonni Oromoo, hawaasni Oromoo nagayaan bobbahee galuun harkatin. Hanga lammiin Oromoo haqasaan harkatin. Hanga Oromummaa qofaaf nageenyi maaqabni irraa kaafamee nageenyi harkatinitti jijjiirama kamitti amanteeti irreedhaan ni hojjannaa lammii teenya fuulduratti ni misoomsinaa jechuu dhiiftee fuuldurri ifa badhaadhinaa wajjin jette. Badhaadhinni hin jiru. Fuuldurri badhaadhinaa tokkolleen hin jiru. Fuuldurri badhaadhinaa yoo qilee ta'e malee dukkana yoo ta'e malee ifni tokkollee dhuma hin jiru. Mee shakkeen nama amanatan fudhu. Dhugaanni haddootti osuma haddootti liqimsi. Si keessa haa bultu. Si keessa haa turtu. Osuma jibbitu. Osuma namni paartii bilisiginnaa maqaa dha'ee kufuuf deemsiin jiru kun akka nama summii sin naqetti qaama kana si gubdu tole jii fudhu itti yaadi. Si galtee kaleessa gaafiin kaleessa hin deebine dhiigni Oromoo gannaqamuu hin dhiifne fuulduraa fi sabboonummaa Oromoo caasuun ittuma fufeeti jira. Diinummaan kaleessa caaltu ammas deemaatuma jirti. Ati as keessatti lammii keetiif hojjedhu. Lammii keetiif hojjedhu. Qarshiin ni dhumti. Qarshiin Itoophiyaadha akkuma reefu sihirii qabdii siin jedhe. Akkuma reefu qarshiin Itoophiyaa sihirii qabdii siin jedhe qarshii Itoophiyaa gubboo guyyaa tokko nyaannaa walii ati jinni si seena. Jinni Itoophiyaa si seena. Jinni Oromoo si keessaa baate. Jinni Oromoo si keessaa baate jinni Itoophiyaa si seenti. Itoophiyummaatti amanuu jechuun ani Itoophiyummaan Oromoof nagaan kennine tun akkamitti ijaaramtiin nagaa fedha. Itoophiyaan ijaaramtu hundi Oromoo balleessuu irratti ijaaramti.
Itoophiyaan jaaramtu hundi dhiiga Oromoo xuuxuu irratti jaaramti. Itoophiyaan jaaramtu hundi hattummaa irratti jaaramti. Oromoo hatuu irratti. Oromoo saamanii Oromoo hatanii qabeenya Oromootiin dallaa godhanii Itoophiyaa ijaaran malee Itoophiyaan hin jaaramtu nutti fakkaata. Ati achi keessatti qoonni kee dhiiga ilmaan Oromootiin Itoophiyaa warra jaaruun hin ta'uu jiru. Dhiigni ilmaan Oromoo Itoophiyaa jaaruu miti. Itoophiyaan dhiiga ilmaan Oromootiin hin jaaramtuu jii mormi. Dhimmi jiraachuu Oromoodhaa dursa kennama qaba. Lubbuun Oromoodhaa dhiigni Oromoodhaa dursa ta'uu qaba. Sadarkaa miidiyaan addunyaa ammaan tana wal jalaa qabee osoo miidiyaaleen gurguddoon sadarkaa addunyaatti dhageettii qaban hundi wal jalaa fuudhee dhumaatii Oromoo gabaasaa jirutti sadarkaa hamaa akkasii san gubbatti dhaabbanni yookaan paartiin badhaadhinaa miidiyaan isaanii sadarkaa adda addaa irra jiru tokkolleen dhumaatii Oromoo hin gabaasinitti akka afaan kamiin obboleeyyan keeti kadheen gada sibiraa deeme kadheen gadda biyya sanitti jiruu dadhabee jiruu baqaa filatee sibiraa deeme obboleeyyan keeti waliin turte gaafiin kun sitti dhaga'amuu qaba. Akkamitti afaan kamiin badhaadhina faarsita. Badhaadhinni akka moo'u badhaadhinni akka injifatu raaga kamiin laalte. Raaga isa kamiin laaltee badhaadhinni fuuldura ni moo'aa jettee amante. Sigalee Nako falchiisa. Paartiin badhaadhinaa fuulduratti ni mootii ni injifatti shakkii tokkollee hin qabu. Eenyu kophaa fiigee kophaa moo'e. Mee eenyutu kophaa fiigee kophaa moo'e paartiin adda bilisummaa Oromoo badhaadhinni adda bilisummaa Oromoo badhaadhinaa wajjin akka hin dorgomne gaafiilee hedduu gaafatte. Gaafiin sun yoo hin deebine dhibba keessaa ba'uuf murteessite. Yoo hidhamtoonni siyaasaa hin hiikamne yoo waajjirri paartii siyaasaa garagaraa kan cufamee jiru banamuu baate uummata Oromoo irraa du'aa fi ajjechaa yoo dhaabbachuu baatte boordiin filannoo walgahii tokko qindaawaa tokko kan nama hunda hirmaachise qindeessitee nama hunda yoo irratti hirmaachisuu baatte adda bilisummaa Oromoo keessaa ba'uuf murteessee jira jedhe. KFO'n hooggantoonni KFO hidha jiranii hoo ati akka fuuldurri isaan akka mo'achuuf ta'an dhugaadha. Mo'achuun isaanii mo'achuma kophaa dorgomanii mo'achuuti. Ati sammuu guddaa qabda. Nama baratee eebbifame asitti himu nama gartee hin hubanne nama hubataa itti himanii itti himan hubataa namni hin hubanne itti hidhan illee hin hubatu jedhu. Yoo itti hiitallee gandaan dhaqa. Yoo itti himan gan naqa. Yoo itti himan gandaan naqa yoo itti hidhan gan naqaa jedhu. Sittiin himuun dhibbaa sittiin himu. Suma yaadachiisa malee. Paartii kophaa dorgomtee kophaa fiigdee kophaa dorgomtee mo'achuuf deemtu badhaadhinaa wajjin fuuldurri ifa jettee isaaniif harka rukutuu caalaa waniin asitti dhaammadhu. Waniin angaggabaabsee siifum obboleessa kiyya qaalii namaa. Eebbifamaa bara 2013 bagattiin sigee ati halammiiti. Bagattiin sigee baga baratte haati ta'e hiyyeettiin kaleessa qoraan cabsaa turte. Abbaan kee hiyyeessi kaleessa caphee kuulii dalagee si barsiisaa ture. Obboleessi kee ka'arraan tana sadarkaa gadiitii barachaa jiru. Carraa isa eeggatu hin beektu. Ati akka nama tokkotti eebbifamaa taatee paartiidhaaf hojjechuu caalaa ati akka barataa tokkotti hojjettee paartii biltsiginnaatiif hojjechuu caalaa lammii Oromoo kaleessaas bakka tana jirtu. Ta'arraas bakka tana jirtu.
تبروس يو أتي بارتون بالسجن على رئيس تبقى مثلا جرات تيسو فيها دي وجدوا تخليس أبويا ترت أباك خليس خولي دلقاتوري خر خولي دلقاتوري خبروس خولي دلقو تاو يو تهالا خن إنسان بارتي بدوبت بارتي بالسجن على بخاطو هدو قبض مرق فلما مرقا بارتي هدو قبض كانوا مش تدبلو تبايي قبض ومني أورومو قرو دبلي وخانو فلما تكلين قبض كأمة أورومو تفلم هند إيس أكجنان رانتنا ولنقاف ننافسين إلى لي قرر dhugaan hargeessarra hadhoo'iti dhugaan barbaree caalaa nama gubti dhugaan ablee caalaa nama murti abbaa obsa qabaatutu dhugaa isaa san guyyaa tokko bakkalma geessi jedhee dabasa saniif wanneen siif himu irra deddeebi'ee sabbata haadhateetirraa arraan tana guduunfaa hiiku jiran osoo sabbata haadhateetii ka guduunfaa irraa hiikamu jiru laaltee gartuu dhiisa haadhiyyatuun miskiinti hiyyeettiidha ilmaan na barsiisaa turte arraas ilmaan obboleeyyan kiyya tokkoon uduu jedhan barsiisaa jirtii guduunfaa tanarraan hiikinaa amaan jenneen maaliif haadhatee diina ka guduunfaa isii hiiku jiru ka sabbata isiirraa qarshii fudhatan qabdu hiiku jiru maaliif haadhatee dura qabdee hojii hiita inumaa dhoorkuu caalaa maaliif sabbata aayyoon sabbata irratti qarshii hidhattu bakka bira jabeeffatti jettee bakki isiin itti jabeeffattu maa agarsiisu jirta maqaa garaagaraatiin gaafa haadhatee hiyyeetti saaman maqaa garaagaraatiin gaafa abbaa kee hiyyeessa saaman malaammaltummaa seera qabeetti tahayyama mootummaa irraa baafattee deemtu osoo gartuu maaliif deeggartee haadhatee hiyyeetti saamuu barbaadde waliin moohaatite hanguma ati aangoo mootummaa keessa galtee hojii mootummaa hin arkatinatti haadhatee si taate hanguma gaafa si barsiiftu gaafuma si barsiiftu qofa siif haadha taate gaafa bu'aa ta'e argitu qofa siif haadha taate gaafa farqaan ati si tajaajiluu si geesse maaliif diinaa wajjiin haadha irra duuta baay'ee nama gaddisiisa barattoota Oromoo hundan baanu eebifamtoota haaraa hundan baanu eebifamtoota haaraa hundan baanu warra halkanii guyyaa hirriiba dhabu jiru paartii faarsuu irratti xiyyeeffate hin jirtu paartiin Oromoon paartii takka illee hin qabdu rabbi malee paartiin Oromoon qabdu filannoo keessa hin galle paartiin Oromoon biyya tana fuulduratti tarkaanfachiiftee amtee yaadamtu tokko illee hin jirtu paartii kijibaa malee kijibni biyya misoomsu kaleessitti amanna arralleetti amanna boruulleetti amanna fuuldura ka biyya misoomsu kijibaa miti ka biyya misoomsu dhugaadha kanaaf barattoonni haarayni eebifamtoonni bara 2013 barri kun isiniif bara qormaataati bara qormaata kilaasiitti xumurtanii qormaata jabaa biraa keessii galtanidha ni gaafa anis baratumaan ture fuuldura maal nun jechaa turani beektaa barattoonni miseensa OPDO hin tahin fuuldura hojii mootummaa keessa galuu hin danda'anitu jira yoo miseensa OPDO ta'uu baatte hojii keessa hin galtu galmaayii waggattis ta'u mokofaluu jira waraqaa ragaa tokko siif kennanii gaafa eebbifamtee hojii mootummaa irra geesse waraqaa saniin hojii mootummaa keessa galta akka seera isaanitti yoo akkasin ta'e isuma sanuu miseensuma sanuu gubboo yookaan malaammaltummaadhaan keessa galta arras malaammaltummaan nu jirti inuu ta'arraa turre hamtuudhaamu paartiin kaleessa TPLF bar qalbiin si hiramtuu miti abbaa irree ta'uuf beektee dhiiga kee nama keenyaatu ta'a turte shakkii firaan qabdu ta'arraa tun garuu
ani mootummaa Oromootii jedha. Oromummaan kaleessa ati beektuu fi yaa barataa kiyya, yaa eebbifamaa kiyya. Oromummaan kaleessa ati beektuu fi Oromummaan irra jirtu takka moo wal dhabde? Oromummaa kaleessatti maaliif amanuu dadhabde? Oromummaan kaleessaas Oromummaan irraas takkuma. Oromoon paartii takka illee hin qabdu filannoof dorgomuuf deemtu Rabbi malee. Lammii teetiif hojjedhu. Badhaadhina abbaan kee barbaaduuf hojjedhu. Badhaadhina haati tee barbaadduuf hojjedhu. Badhaadhina lammiin akka walii galatti barbaadduuf hojjedhu. Mirga paartii dursuu duratti hojjedhu. Kanaaf viidiyoo kana sheer godhaa, wal biraan gayaa, waliif qoodaa, dubbiin guddattee farratti hin fe'an jedhanii hanganumaan isin jechuu barbaada. Galatooma, horaa bulaa. Kanaaf wal biraan gayaa viidiyoo kana. Yoo xiqqaatte viidiyoon kun eebbifamtoota haaraa biyya keessa jiran bira naaf dhaqqabuudha qaba. Kana hoggaan dubbadhu akka isin siyaasa keessatti yookaan shoorri isin jijjiirama biyyaa keessatti qabdan guddaa ta'uuf malee akka isin jijjiirama hin finneef yookaan hojii hojjettanii biyya teessan hin jijjiirreef miti. Biyya teessan akka jijjiirtaniif. Kallattiin isin itti biyya teessan jijjiirtan kallattiin isin biyya teenya itti jijjiirtan kallattii sabaaf hojjechuu irratti haa xiyyeeffatu malee kallattii gartee paartiif hojjechuu irratti xiyyeeffachuu hin qabu. Kanaaf galatooma. Ammallee viidiyoo kana wal biraan gaarra deebi'ee isinitti himaa kanuma yaadni kiyya fixadhee galatooma. Horaa bulaa. Horaa bulaa.